namoota bakka fedhe jiraate diin gargaaru sanyiin isin facaaftan biqilee adaraaru. Mu'allafaa? Biyyi teessan eessa? Dindini. Maal taati mee rakkoon ta'e maalam? Qonnaan qabu. Gatiin ittiin muka guure. Shaakii yalaala. Xaaxessaa guure inni narraa gurguramuu dide. Akkatti beeloyti kan maatiin irraa ijoollee 5 qaba. Kana bira haati mana gaggabdoo qabdi. Islaam ta'eeti? Yoom? Ture amma ijoollee 5 qaba. Mana hoo qabda? Mana citaa hin qaba. Harree hoo qabda? Harree takkitti bichaa qaba. Rabbiin tokkichi natti argu. Abshir. Siyaa gurguree hin du'a jee. Kiiloo takka. Kootu. Afachi maqaan kee eenyuun? Muhammad Boggaalati. Muhammad Boggaalati? Egaa islaamtu akkasuma. Mataa kii kun akka sinan shakkineeti. Isumatti qabu. Du'e. Bakka dhaqu dhabe gatillee biraa deemu. Ijoollee moo? Sila akkam taare du'e. Waan ta'u dhabe. Inshaallah. Waan ta'u dhabe. Lafa duraan hin qabdu ati? Lafa hin qabu. Lafa hojii dhabeeyyi miidee lama naa kennan biyyeen gurraacha dindin. Hin bada. Gizee tokko hin ta'a gizee kaan hin bada. Akkasumatti biraa rakkadha. Muka gurguradha. Muka kana duraan hin bitan muka eega qorqoorroon kun waddadeetiin hin jedhe nam tokko muka hin bitu. Amma keessa ture. Kun 5,000. Birrii 5,000. Jaalata rabbi. Abshir. Isin hagammachi. Beeloyteen arga. Kiiloo takka mokoronii paastaa faa biti. Xixiqqooleen takka naan nyaattu. Bakka amma sanii shamatadhu jedhe. Yoo rabbiin kan maqaan kee Muhammad Boggaalati? Muhammad Boggaalati. Inshaallah jabaadhuti rabbi si haa jabeessu. Kanaan amma waa shamatadhu jedhe. Yoo namni waa si rahmata godhu jiraate. Dindin ganda bakka tam? Dindin keeratoo jedhama dhaarolee gardatti dhaarolee bulla. Gandatti dhaaroleen bulla. Dindin keeratoo jedhama warruma wanni faa bira. Umara amma dhiyoo. Amma kun midhaan sii bittii midhaan kuma shaniitu? Boqqolloo bitadhee daakkadhee akka. 5,000 argatte kaan duratti? Jiru ta'e? Guyyaa takkan arganne rabbinatti arga. Birrii 5,000 lakkoofteen beektu? Guyyaa takkan argan. Wallaahi jedhu? Wallaahi rabbiin kiyyanatti. Qotilee wayii gurguradhe. Qotilee wayii gurguradheen sobu. Amma qotiyyoo takka illee hin qabdu? Waan takkan qabu. Qotilee bara ijoolleen dhakaa darbattu sani. Obboleettii seene takkatu amma sadaqaa miskiina yoo argite naan jette qabiraallee yookaas sadaqatee yoo jiraate inshaallahu ta'ala iyyaafadhe Muhammad Boggaalaa akkasuma jedhanii si beekanii? Muhammad Boggaalaa. Keerato jedhee gaafadhe motoraan sitti dhufaa namni si raafuu jiraate. Ila rabbiin tokkichi natti arga mana ijaaradhee huccuu itti sassaareetiniin akkasitti kalaambuu waan qabne keessa gala. Biyyeen gurraacha. 6,000 kuno. Ulfa rabbi isin yaa kennu. Deemiti. Ani rabbii kiyyatti isinii hime kun haqa isin nagargaaru. Ana kiyyallee miti nama biraa sadaqatee du'aayii godhiisa. Bakka deemiti shamatadhu yoo namni waa si ergu jiraate. Namni tokko kawaala. Jechuun anatti yookaan namni silaalee viidiyoo kee kana laalee waa sii fidu taate sitti dhufaa yookaan illee takka dhufiitumaan yoo waa argadhe si naannessaa abshiroo maayyuu miti ijoollee keetti amma waa shamatii dhiida kanallee waa shamatii fi rabbi jiraa keessaa baatayyummaa namaa miti. Alhamdulillah. Hin argadha ofiin seene rabbiin tokkichi natti arga. In argadha ofiin seene kanallee laata. Abshir inshaallah. Abshir. Hayya inshaallah rabbi si haa gargaaru.
deemi anillee poosti godhee viidiyoo kee kana Ishi. namatti argisiise inshallah obboleeyyan tiyya isinittillee baay'ifnee guyyaa rabbii mara waan godhu wallaalee natti dhufee akkatti imimmaan booyaa isinitti baay'ise waan godhu wallaalee saalfadhellee nama baay'eellee jalaa diddidellee garuu saalfataatumaan isinumatti gadhiisaa poosti godhaa maal godharee rakkadhe anillee hin cinqamee ummata biyya alaa jiru kanallee jechuu gara dhabee fala dhabee osoo namni akkatti boo'u bira taruu dadhabeetumaan isinitti poosti godha namni rabbiin rahmata isinii godhe baay'ate takkaa lamaa miti rakkoon biyya teennaan dhumtu kun akka argitan kana rabbi shaahidii ani ammuma maqaa isaa gaafadhe malee ammunatti salaatan salaatan mire salaatan leen isin jabaadhu inshallah ijoolleen tamartus islaamte ijoollee eega islaami argadhe shanan tana alhamdulillah jabaadhu sadii fi durba lama jabaadhu inshallah namni siddirmatuun jira obboleeyyante islaamata siddirmatuun jirti jedhee yaada namni rahmata isii godhee jiraate inshallah waan kun wallaallee fala dhabnee mala dhabnee isinitti ergine malee jaalanneetii miti isiniin jedha yoo namni rahmata isii godhu jiraate qalbiin isaa laafte Muhammad Boggaalaa sanii naageessi ka jedhu jiraate fuudhee anatu mana keetti dhufee ijoollee teetti jiruu teettirratti sitti dhufa yoo ammoo homaallee kadhabu taate yoo akka tasaa waa argadhe ima dhuftaa bakkuma isaatti dhuftee osoo dhibba takkaa lamallee taate waa sii kenna abshirii siin jedha inshallah rabbi si haa gargaaru. namoota bakka fedhee jiraate din gargaaru sanyiin isin facaaftan biqilee adaraaru. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وبلينتي وبلي الإسلام محمد بوغالا ونوغا إيه دبي أمكم أرجع ميكادو محمد بوغالا كذا مجال بنيلي هي أبو محمد بوغالا كان ينقد دبوته أرى لما ستة قام يكون فيها سيرة ترتي لا وبدأتين تنتا يا أمريكا راكما تربافي بشان سير تاككم قران سير تاكلكم قران سير وبدأت توكو برستانتي تمان جنا أنت كما تك أما بسبب راسي أرجع فتر توكل كما سديه في واسي ولي قالت تكره كما شنتا مجال أما ديمني ما نكسم إني بوغالا باتي كما لا مكنني أكيدي كما لا مكنني كنا هندا فيديو أنا أرجع جماني تاكل جاكي تري تبلي سنجنا أنك قبضو كبار فأيا boy kan boy akka gammadu barbaada gammadi malee boy amma gaggabdoo qaba maal goona jennee achi teennee shaammanuu wajjin mari'annee mana keetillee dha'ee mana asidhaan jedhe amma reefu sii meeqa sii kenne kuma sadii deemti waan bashannanii si jedhe amma inshallah qorqorroo luukii 32 waliin haasofnee jira jechuun viidiyoo duratti miti gara boodatti wanni ammas barbaachisu mana qorqorroon qabdu ijoollee teetifuu jechuudha mana sandaaroo buufattee beekatu rabbi humna sii kenne dalagaa barzaa ees jirtii beekta dalagaan dalagattee jechuudha nama fayyaa qabu miskiinaa miti nama gargaarti godhabde malee sansii binna ammallee obboleettiin ta'e takka waan naan jette 8,500 ergite hoolan bitiif naan jette sanillee inshallah kamsaa dhufu hoolan sii binne jechuudha akkuma yaadattu birrii ganama kana baafnee haqa tokko achitti qoonnee taan ammoo birrii ta'e tan anka wanti baafattee jechuudha taan ammoo wanni kafa qorqorroo kafallee mana sii ijaaree bittilisii waa hunda firaash waa hunda sii goonanii kun akkatti quba qabaadhu warra sii kenne amma sii kenne ammoo garana nyaate waa hunda caala pheente namichi tokko Addisaa barra pheente jechuun bostaanti maal jedhanii wallahi kuma takka santu galata guddaa qaba jedhee namni sun jedhe rabbi galata isaa deebi'u obboleeyyan keenya warri kiristaanallee namni namu ilmi namaa namu
Nama mire yoo islaama ta'e dhumma namni gargariin kaas gubbatti kominti deeggardaa maal jedhan namni tokko kiristaana maal jedha ati maaliif amantaa kiristaanaa gadhiiftee osoo amantaa kiristaanaa gadhiisuu baatte akkatti rakkattu maal jettee deebiftaa? Anaanuu jedhaatuun oola. Jedhaatuun oola. Waan islaama taateef hiyyoomatti si nyaanni? Jedhaatuun oola. Lafattuu zarii nu balleessite maal kan? Imboy kamu mana? Gaafa Islaamaa kana fudhu ijoollee afiitti. Abshir abshir. Ijoollee Islaamaa olii oola jedhama. Amma waa hedduu gammachuu kadhaa rabbii fi halkan guyyaa kadhee wayita nama waliin waan rakkinaa kana haasa'u isinnatti iyyaana eenyu na fida namni tokko namna fiduun dhabame. Bakka cabseetu mana iyyaana. Imboy kaati imboy. Mana iyyaafaa isinitti dhufe. Amma gaafa Islaamaa kana fudhu. Abbaan kana caalaa addaan hin beeku jedhaan. Amma ofii mootu ijoollee qaraatu tana waliin deemee qaraa. Warri bakka ani oolu nan beekani. Amma maal jedha seetan. Yaa Rabbi rasuulin jaaladha rasuuli wayita faarsa in jaaladha. Ammas Nuuranaa Huseen illee hin jaaladha. Rasuuli fi Nuuranaa Huseen yoo edana ishaaraan arge in sallamaa bakka in sallama ijaaruma ishaaraan argeetiin jennaa in sallama. Safaraa citaati bizee samsaman gara masrataa gaafa duri dargii ijaarisan amma buluutii qabaami kuno buluutii keessa wanni Nuuranaa Huseen beektaa gabbachuma rabbii garuu wanni jedhan beektaa waan haa godhaa homaa namaan godhu rasuulillee homaa namaan godhu maaliif guddaa rabbuma tokko. Ani amma kana muluu baradhee mire shafi'aa af rasuula kenna. Shafi'aa shafa nama shafaa. Baradhee miti yoo aymaanoti kacaalu rabbiin ishaara. Diina indabara islaamii. Na argisiise hin sallama jee kutadhee yoo kutadheetiin rafee ishaaraa wahii argata. Bulookiin akkana safaraa wal keessa deddeema. Bulookii kanarratti haxirimarratti akkana yoo laalu footoo lama arga. Footoo jinaartota gizee darbii gurbaa tokko qabatanii isa arge yoo jedhu amma Najjaashii kitaaba tokko dubbisa gizee san barataa jira. Amma adii kana marataniiti rasuulli salawaatullahi wasalaamu alayhi rasuula manaa agarra Nuuranaa Huseen immoo amaamaan diima atuulanii marataniiti kun eenyu jedhan ishaaraa keessa kun bar Nuuranaa Huseen kun hoo jenna rasuula kenna rasuula rabbiitti naan jedha yoo jedhan amhiin wadha yoo an jedhu akka sharaniitti mana irratti saartee kanatti fuula isaaniitti irratti saaramee laaluu dadhaba akka aduu kanatti natti laaluu dadhaba bakka guyyaa sadirraa isin natti deebi'e. Alhamdulillah rabbil alamin. In qara'ee eegana gaafa abbaan kiyyaa wanni jedhuyyuu amma abbaa keetillee nu yaali akkasitti itti dubbanne illee kennee birrii miti maaliif xiiqii namaatiif hin nyaanne xiiqii namaatiif hin ta'u. Namaatiif jedhee rabbinaa qajeelchu du'aayi kadhataatuma jiraa jedhuma kan miirratti rabbi siyaasa. Rabbi fakkiisaa rabbi fakkiisaa. Akkasii amma zariin balleessee kun maalidha? Dhiyeessita namaa rabbiitu caala. Rabbiitu caala. Ani achi ilaalee mitiire. Bakka amma wanni gootu. Inshallah deemtee amma guyyaan iidaa bashannanii firra kun birrii miti wanni beektaa milii fayyee beekan itti maqaa keetillee galmeesse luukii 32 itti kan jedheeni mismaara isaa wajjin waa hunda wajjin birrii amma wanni sitti kennan kun birrii wanni bittu barzaafi bittu anas ergama rakkoon takka jirtu birrii barzaafin bittu kunoo faccama sitti kenna
Apa sitti kata lama biru jalan. Sadi, afur, shan, ja, sade, sagal, kudan, kudataka, kudalama, kudasadi, kudafur, kudashan, kudaja, kudatorba, kudasade, kudasagal, bidam. Didami takka, didami lama, didami sadi, didami afur, didami shan. Oh, baka ani lah. Tani deret sida balai chula. Oh, komashani. Barzaf filani bitabaka. Barzafi komashani min bitabe. Baragaba. Kani sida balai sida balai. Akasani berita namo bahasa guya amma ya dan ida guya ni jitu. Terah te kafale gese terah. Olu tiwai tim tatta. Arda guda abani mere. Markan kabdo situ yang nang manusia manusia jinjira. Mati kesanille wajinjira. Insyaallah ta'ala rabbi khairi hagu. Rabbi khairi hagu. मैं वो वीडियो और आवाज लगाता है ना मरा था itu difaham akkasani iti inshallah situ yadda sibira dufa kan da ke sanar da yake khalidi kan Allah wajin ga wadda situ dufa inshallah ashiri sarka ashiri man islam as wajin abate oromo martu si wajin abate himboy manachi kuma amra yi manushi dalla dilip sile ne wani firash ali sabar baksa man sallam batte ga fe firash ali dilip sile mesha tinya tulle ishu brahma jayo ta ci so kisan Tiwala tin sibar baksa nanti ufes nasional sudah itu fuan ni jadi le insyaallah umat kena leram bujada sini habib boleh sekena bak insyaallah marrah umat amat itu Muhammad kabada kunille umat abat beri guddat fevi wali galat wani sini figara kuma jahatama jala kala beri insyaallah rabbi galan hago tam ko korun sibinne tam re sibinne amal fiamma agama tanai be dobri tan fone tenere gatte avanto kodata o ilasi olchu waye jenne timale uye budu sikina akasan insyaallah ka assalamu alaikum bolayanti sini jara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jiddu sanne namoota bakka fedhe jiraate din gargaaru sanyiin isin facaaftan biqilee adaraaru